Seenaa kana haga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Barumsa baay'ee irraa barattan jedhee abdiin qaba. Ashamaa akkam jirtu maatiin Burtee Salaalee. Ani nagaa fuudha galata Waaqayyoo. Isinis bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jirtu akkam yeroo kana keessaan akkam daqiiqaa ammaa sakandii ammaa kana gechanii kan jaalatee eegee sa'aatii amma daqiiqaa amma sakandii ammaa kana nu kennee sa'aatii ammaa kana nu gahee Waaqayyoof galanni haa ta'u isiniin jecha seenaa ani har'a isinii qabadhee dhufe seenaa baay'ee barumsa namaaf ta'u isinis baay'ee irraa barattan jedhee abdiin qaba. Innaa seenaan kun seenaa isa dhugaadha. Seenaa isa dhugaa namarratti ta'ame jechuudha. Innaa isinis immoo barumsa kana seenaa kana dhaggeeffattanii akka isin irraa barattan abdiin qabadhee tayyaadha. Innaa seenaan kun shamara tokkoo fi dhiira tokko turani. Osuma wajjin shamara tokkoo dhiira tokko turanii jaalala jedhan kun jira miti jaalala kana jalqabanii erga jaalala kana jalqabanii wajjumaan jiraachaa jiranii kaza akka carraa ta'e immoo jaalalleen dhiira sun haadhas hin qabu abbaas hin qabu maatii jedhan takka illee hin qabu. Innaa kan inni qabu hiriyaasaa dubartii san bichaadha. Hiriyaasaa dubartii wayii shamarraa san jechuudha. Ishii san immoo baay'ee ishii jaalata. Hamma humna isaati ol baqa akka ishii jaalatu. Inni addunyaa kanatti firri kiyyaa ishii qofa jedheeti kan inni beeku. Kaza ishii wal jaalatanii kaza gara tidaaritti galanii osuma wajjin jiraachaa jiranuu jaalalleen dhiira suni hagas mara qabeenyanis baay'ee hin qabu. Qansiraa guyyaa guyyaatti hojjetee ishii bulchaa ture. Kaza osuma akkas jedhanuu osuma wajjin jiraachaa jiranuu qansiraa sunis guyyaa guyyaadhaan dhabamuu qabee guyyaa guyyaadhaan dhabamuu yommuu qabutti mucayyoon inni baay'ee jaalatu sun gattee biraa baatee jechuudha. Gattee erga biraa baatee sababa isheetiinis akkam nagattee deemtan jedhu san sababa isheetiinis inni dhukkubsatee baay'ee isa dhukkubee gara mana yaalaa yeroo deemutti mana yaalaa deemee mana yaalaa dammoo isa maramaranii qoricha kennanii fi yeroo inni maramaramee dhukkubbiin isaa beekamutti dhukkubbiin isaa dhukkuba kalee ture. Akka carraa ta'ee doktoroonni dhukkubni kee dhukkuba kaleeti. Nama kalee sii kennu barbaadadhu tuni kalee kee geeddarachuu hin dandeechaa jedhanii isa gaafatan jechuudha. Yeroo kanattis doktoriin isa maramarte sun shamarra. Kaza ani haadhas hin qabu, abbaas hin qabu, obboleessas obboleettis kiyya jedhee kanan qabu homtuyyuu hin jiru. Ani yoo Waaqayyoon na fayyise na fayyaa. Yoo Waaqayyo duris naan jedhe akka fedha isaa naa godhu jedhee seenaa isaa hundumaa doktora sanitti himate jechuudha. Yeroo kana doktorri sunis seenaa isaa kana dhageechee baay'ee tokko gaddite baay'ee tokko baqa isaaf naate jechuudha. Yeroo kanatti maal jetteeni dhiiga nama maramaramaan dhiigni kiyyaa fi kan kee tokko yoo ta'e kalee kiyya yookaan onkoloolatti kiyya tokko jasiifan kennaa jetteen. Akka carraa ta'e ishiinis maramaramnaan dhiigni isaatii fi kan ishee tokko ta'ee innaa onkoloolatti isanis kennitee fi oolmaa isaa oolte jechuudha. Innaa onkoloolatti isaan kennitee fi yaani manas hin qabu firas hin qabu dhukkubsatee mana itti nama boqodadhee galee ciisuyyuu hin qabu jechuudha. Kaza onkoloolatti isaan doktorri sun immoo onkoloolatti ishii kennitee fi mana ishiitti fudhattee galtee amma fayyutti ishii bira jiraachaa ture jechuudha. Yoo kana namni mana tokko keessa jiru akkuma beekamu wajjin haasa'uu hin jira, wajjin qalladuu hin jira, maal jechuu jira, waa baay'eetu jira akkuma beektani. Kaza osuma wajjin qalladanuu qaldiin isaa baqa laphee ishii fuudhee maal osuma jettu. Doktorri sun namticha onkoloolatti kennitaniif waa'ee jaalalaa dhiyeessite jechuudha. Waa'ee jaalalaa yeroo dhiyeessituufitti namtichi suni hiriyaasaa duraa gattee deemtu isaa laphee irra qaba. Haga amma hin irraanfanne. Garuu ishiin gattee deemtee bakka ishiin deemte hin beeku. Innaa doktorri sun immoo wajjiniin jiraanna kana booda jettee waa'ee jaalalaa yeroo dhiyeessituufitti erga ishiin deemte kana booda fira hin qabu nama biraatis hin qabu hin jedhu ishii jedhee fira doktora sani. Doktora isa wajjin jiraachuu qabanii wajjin jiraachuu eegalaniiru. Kaza osuma doktora isa wajjin jiraachaa jiranuu hiriyaan isaa kan duraanii sun dhufte jechuudha. Amma asirratti na hubadha. Hiriyaan isaa kan duraanii sun dhufte inni doktorii tana wajjin jireenya uummatee jireenya jiraachaa jira. Hiriyaan isaa sun dhuftee dhiifama naa godhi. Ani si gatee deemuun kiyya akka badii ta'e amma naa galeera. Si gatee deemuun kiyya moo jaaladhu osoo hin taane wanna nyaannu hin qabnu, wanna dhugnu hin qabnu. Kanaafuyyuu amma raajiin kiyya
si gatee deemee hojjennee toni of jijjiiruu qabna jettee dhiifama naa godhi jettee jalatti kuftee isa kadhachaa jirti. Amma yoo hiriyaa isaa duraanii sanii dhiifama godheefi giddeeta wajjin jiraachuu qaba. Maaliif yoo jettaan siinoon adda ba'ee nan du'a ofan ajjeesa jetteen jirti. Yoo siin adda ba'e ofan ajjeesa jetteen jirti waan ta'eef yoo dhiifama godheef dirqama ishii wajjin hin jiraachuu qaba. Yoo san immoo isa wajjin jiraate immoo tun of ajjeesti. Hiriyaan isaa duraa sun of ajjeesti. Innis immoo baay'ee ishii jaalata. Maaliif bu'aa bayii baay'ee wajjin dabarsan jechuudha. Gaddas rakkinas baay'ee wajjin arganii dhumarratti kan ishiin gattee deemte. Kanaafiyyuu innis laphee irra ishii onni irra ishii jaalata. Ishiinis immoo kan goota sanitti gaabbitee kuni badii kiyya kana gochuu hin qabu osoo ta'ee sitti mee deemuu hin qabaayyuu. Garuu ani osoo sitti nimin hin deeme kanan balleessu hundumaafuyyuu dhiifama naa godhi. Lammata ittiin deebi'u siin adda baanaan ani ofan ajjeesa jetteen jirti. Inni immoo ishiidha dhiifama godhee fi dirqama ishee wajjin jiraachuu qaba. Dooktorii isa wajjinis jiraachaa jira. Asirratti maal jettamee isin deebinaa kenna osoo isin ta'e yoo maal gootan yaadni keessaniif galeetan. Amma inni dooktorii isa wajjin jiraachaa jira. Ishiin jaalalleen isaa duraanii sun immoo dhuftee kanan balleesseef dhiifama naa godhi wajjin hin jiraannaa siin adda baanaan ofan ajjeesaa jedheera. Kanaafuyyuu dooktorii oolma oolteef san dhiifama gaafateetu hiriyaa isaa duraanii wajjin itti fufuu qabaamoo kan duraan gattee deemsisan dhiisee dooktorii sana wajjin jireenya isaa itti fufuu qaba. Isinis mee yaada keessan koomantii jalatti naa barreessaa. Ani akka yaada kiyyaatitti dhumarratti deebinan kenna deebii isinaan beeka waan ta'eef seenaan kun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e seenaa dhugaadha. Seenuma namarratti uumame jechuudha. Nus baruu waan nurra ga'uun beeknu barumsa isiniif taa'eetan isin dabarse. Kanaafiyyuu wanta isin jettan kan duraasa wajjin jiraachuu wayya jettan moo dooktorii tana wajjin itti fufuu wayya jettan. Mee koomantii jalatti naa barreessaa. Innaa deebisaa immoo viidiyoo lammaffaa isinii qabadee isaan dhufaa amma walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u sheer godhaa sabiskiraayib godhaa walaa jajjabeessinuu isiniin jedha. Turtii gaarii baay baay.